Ani waan baay'een dubbadhu viizyinii isaatu dheeraadha. Namni yeroo gabaabaatti yaaduun qabu. Waan Afrikaan Holdingiin lafa kaa'ee rakkoo waggaa 150 ol nurra ture yeroo gabaabaatti ofirraa haquu hin dandeenye. Obsaa fi kutannoo murannoo nu gaafata. Kaampaanii 150 ol yaadee jira. Inni halkan tokkotti bira hin ga'amu. Saantima walitti waan buufneef hundi keenya dabnee bu'aarraa eeguu hin dandeenye. Bu'aan keenya ijoollee keenyaaf ta'uusaa yaaduu qabna. Viijinichatu dheeraadha. Baay'ee bal'aadha. Qabxiidha walaallee mataan isaanii dhedheeroodha. Kanaafan kaampaaniin kun an keenya an kooti nurra darbeeyyuu an Afrikaatii jechuu qabna. Itoophiyaa irra ce'ee Oromiyaa irra ce'ee Afrikaa yaada jedhu of keessaa qaba. Bilchaataadha. Dhalootaaf dhalootatti darbuu qaba. Tarii obboon kan jalqabe isa duwwaan hin xumuramu. Garuu nama horachuu qaba akkuma sila jedhame. Nama toratee ofiisaatti ofirraa dabarsee itti fufsiisuu qaba. Itti fufiinsa gaafata. Muddama hin ta'u bilchinaan nama hojjetamuu qaba. Hangama kootiin waanan argeef waanan dhaga'e irraa yaadamaa kan jedhuun qaba. Ergi yaadame immoo kammatti deemamaa jiru kanaan bilchinaan itti deemuun galmaan ga'uuf tattaafachuu qabna. Tokko keenya gaafata. Intala nasii qaban kontribuutii agootu. An fixachaan jira. Kichuun jirti. Kichuun qooda ishee ba'uu qabdi. Mucaa isheetti dabarsuu qabdi. Hundi keenyas akka itti yaaduu qabna. Afrikaan Holdingiin yaada guddaa qaba. Yaadi isaa bishaataadha. Yaadi kun immoo kan hundaa akka ta'u godhamuu qaba. Ijoolleen itti horamuu qabu. Dargaggoonni itti bilchaachuu qabu. Yeroo gabaabaa keessatti eeguu hin qabnu bu'aasaa dheeraa akka ta'e hubanne dhamaatii akka ta'e hubanne dadhabbii waggaa 150 baannee turre ofirraa halkan tokkotti hin darbannu. Yeroo dheeraa nu gaafata. Bilchina nu gaafata. Cimina nu gaafata. Daandiin jalqabame akka biyyaatti daandii gaariidha. Daandii kana fiixa baasuuf immoo humna akkasii jiraachuun an biyya keenyaaf gaariidha. An galatoomaan jedha.